Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifannaa Belbaan, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Walabummaa News Network oduu saatii kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu faana kan isin faana turu Andallisee Ayyaanaati. Hangafoota oduu Prosperity Partiin kan naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Amaaraa marii gaggeessan ajajaa waraanaa Republican Guardii kaabaa kan ta'e Major General Balay Siyum aangoo gadi dhiisuun dhagahameetii jira. Amma oduu bal'inaan gabaasa marii waliigaltee PP Oromiyaa fi Amaaraa taasisuun qabxiileen afur irratti waliigaluun himameetii jira. Innis muummicha ministeera Abiy Ahmediin kallattiin kaa'amuus dhagahameetii jira. Waliigalteewwan qabxiiwwan kanaa yookiin gaaffiiwwan naannoo Amaaraatiin ta'uunis maddeen keenya nuuf himaniitii jiru. Qabxiileen naannoo Amaaraa gaafates deebiin naannoo Oromiyaa deebisees akka itti aanutti isiniif dhiheessina nu hordofaa. Qabxiin inni tokkoffaan poolisiin humni addaa naannoo Oromiyaatti bakkoota namoonni sanyii Amaaraa ta'aniin qubachiifamuu qabu kan jedhudha. Qabxiin inni lammaffaan naannoon Oromiyaa keessatti caasaalee fi bulchiinsi keessatti naannoon Amaaraa akka qooda fudhatu taasisuun gaafatan. Qabxii sadaffaa uummanni Amaaraa Oromiyaa keessatti sodaa nageenyaa waan qabuuf buqqa'uu waan jiruuf gara naannoo Finfinneetti akka dhiyaatan taasisuun. Qabxiin afuraffaa uummata Amaaraa Oromiyaa keessatti qubatee jirulleen leenjii waraanaa gabaabaa kan ta'e fudhatee akka of tiksu gochuun hojiitti akka hiikamu gaafatan. Kun gaaffilee PP naannoo Amaaraatiin kan kennamanidha jedhan. Deebiiwwan naannoo Oromiyaatiin kenname ammoo humna addaa Amaaraa galchuun uummata nutti kaasa waan ta'eef Republican Guardii akka qubatan godhaniin jedhaniitii jiru. Qabxiin isa lammaffaarratti uummanni Amaaraa qawwee hidhachuun sirriidhas jedhanii erga dubbatanii booda ammas itti jiraachuu isaanii himaniitii jiru. Poolisiin Oromiyaa waliinis akka hojjechaa jiran himameetii jira. Caasaa bulchiinsaaf qooda akka fudhatan ni hojjannas jedhanii waadaa galaniiru jedhan. Yeroo xiqqoo boodas afaan hojii dabalataa akka ta'u hojjanna jedhanii itti himaniitii jiru. Qabxii afuraffaarratti qubannaa gara Finfinnee ammaaf nu turuu kan jedhu dhiheeffataniitii jiru. Sababni isaas sodaa uummatarraa qabaniin ta'uu isaanis maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Oduu itti aanuun ajajaan waraanaa Republican Guardii kaabaa kan ta'e Major General Balay Siyum aangoo gadi dhiisuun dhagahameetii jira. Sababni aangoo gadi dhiisuu kun kan ta'e gaaffii fi deebii yeroo darbe taasisaniin jedhameetii jira. Haasaa isaan taasisan irratti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ammallee jiraachuu jalqaba miidiyaaf kan saaxilan isaan ta'uu himameetii jira. Miidiyaan isaan itti himanii itti dubbatan irratti ammallee waraanni Eertiraa fi waraanni addaa Amaaraa akka naannoo Tigraay keessaa hin bahinitti dhaamaniitii jiru. Miidiyaaleen addunyaas gabaasuun isaanii ni yaadatama. Amnestiin Internaashinaal seenee haala qorannaa kana taasisuun qoqqobbii akka dirqamaan waraanni Eertiraa fi waraanni naannoo Amaaraa kan addaa akka hatattamaan bahuus dhaamuun ni yaadatama. Kun kanaan osoo jiru sababa kanaatiin aangoo isaanii gadi dhiisuun himameetii jira. Ammas Tigraay keessatti lolli hammaachaa jiraachuus himameenii jira. Haaluma kanaan walqabatee Major General Geetaachoo Guddinaa gara Matakkal ergamuu isaanii hojii irra jiraachuun isaaniis gabaafameetii jira. Akkasumas yeroo ammaa ajajaan Ijii Kaabaa General Kindee Gazzuun gochuun muudamaniitii jiru jedhan maddeen keenya irraa akka gabaafanneetti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota walabummaa News Network addi bilisummaa Oromoo irraa guyyaa goototaa yaadachuudhaan ibsi baasee ni jira. Akka itti aanutti isiniif dubbisna. Ayyaana gootota Ebla 15/2021 ibsa ABO kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensotaa fi qabsaa'ota ABO uummata Oromiyaa fi waahilloota qabsoo bilisummaa Oromoo bakka jirtanitti baga guyyaa yaadannoo gootota Oromiyaa Ebla 15f nagaan geessan geenyee jedha. Uummatni Oromiyaa dhuma jaarraa 19ffaa irratti yeroo afaan qawweetiin harka halagaa jalatti kufee biyya namaa humnaan dhiibbee daangaa namaa cabsee nagaa booressuu otoo hin taane warra humnaan Oromiyaa cabsee qabeenya isaa saamuu fi of jalatti cabsee bituu hawwateetu daangaa itti cabsee mirga uumamaan qabu irraa sarbe. Lolli caalii calanqoo harka muraa fi harma muraan aannolee akkasumas lolootni gurguddoon bakkoota adda addaa qe'ee isaa irratti geggeeffaman seenaan galmeessee jira jedhan. Uummanni Oromiyaa guyyaa cabe irraa kaasee bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaa mulqamee deeffachuuf finciloota waliirraa hin cinne geggeessaa jiras jedhan. Fincilootni akka Raayyaa fi Azaboot bara 1928 hanga 30 Daawwee bara 1947 Kondereensii Oromoo Dhihaa 1936 Baddaa Harargee 1943 fi 1948tti kan kibba Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatti kaa'ee deebii dhaamaa ture. Tattaaffiin waldaa Maccaaf Tuulamaa Oromoo deebisee ijaaran lafa kaasuun godhe. Sochii kibbaa Oromiyaa fi falmii mana barumsaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bara 60mootaa keessatti ta'aniin sochiin uummata Oromoo gara sadarkaa biyyaalessaa akka bifa qabaatus taasisee jira. Deemsi kun uummanni Oromiyaa cabee waggaa 100 booda akka waboon bara 1973 waaltummaan mul'atee siyaasaan mirga isaa falmachuuf kan isaaf ta'u akkasumas hoogganaa fi jaarmiyaa akka dhalatu godhe. Qabsoo bara dheeraa kana keessatti wareegamni guddaan baafameetii jira. Ebli 15 deemsa sochii uummata keenyaa kan seenaa kan kaleessaa fi har'a wareegama qaqqaaliin uummanni Oromiyaa baase yaadannoo goonee kan waadaa keenya itti haareeffannus jedheera. Wareegamni sukkaneessaan gammoojjii Somaaliyaa Shiniigaa erga mudate kunoo waggaa 41 taheera. San booda wareegamoota hedduu baafne. Haalli amma keessa jirrus wareegama baasuun daballee wareegama baasuun kan jirannu tahuu nuuf eera. Keessumattuu dammaqiinsi uummata Oromoo falma bilisummaa isaaf godhu bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa biyyattii keessatti ta'e irraa kaasee daran dabalaa akka dhufe tahuun beekamaadha. Kun ammoo ABO'n adda durummaan dargaggoota fi barattoota Oromiyaa dammaqsuu fi ijaaruun gara qabsootti akka dhufanii mirga isaanii falmatan gochuu irraa kan madde tahuu dhugaan lafa jirudha. Uummatni hacuuccaa didee bilisummaaf fincilee yoomiyyuu deebiin isaa kan haqaa fi bilisummaa oole bulaa malee hin hafu. Uummanni Oromiyaa hanga bilisummaa barbaadu argatutti wareegama sodaa jecha qabsichaa irraa of duuba mul'achuu gonkumaa akka hin jiraatnes mirkaneessee jira. Haalli gaanfa Afrikaaf diddaaleen harka nu qabanii baay'atanii karaan dheeratus mirgaa fi haqa keenya argachuuf jecha murannoo fi ofirratti hirkannoon qabsoo keenya masakuun milkii keenyaaf iggitii itti gochuun nu damboobsa. Wareegamni jaallan Shiniigaa seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti wareegamoota qalbii qabsaa'otaa fi uummata keenya hawwatan keessaa tokko. Yeroo wareegamni kun itti mudate eenyummaa fi gaafatamni isaanii akkasumas haalli isaan itti wal faana kufan ilaalcha addaa kennisiisaaf. Haa ta'u malee guyyaa yaadannoo gootota Oromiyaa kan gootota Oromiyaa bilisummaa fi haqaaf kufan hunda itti kabajnuu fi yaadannuudha. Gootota sabaaf biyyaaf of kennan qabaachuun ulfina ol aanaa biyyaati. Isaan qabaachuuf gammachuu fi boona nutti dhagahamu ibsachuuf guyyaa gootota Oromiyaa fardeessinee ayyaaneffanna. Haalli COVID-19 hedduminaan qaamaan wal arganii kabajuu irratti dhiibbaa qabaates lammiileen Oromiyaa hunduu bakka jirutti haala isaaniif mijatu anjeeffachuun gootota isaanii yaadachaa waadaa isaanii haaromfataa
akka kabajan abdii fi hawwii keenya irra deebiin baga geessan jenna. Yeroo ammaa kanatti lammiileen Oromiyaa guleelee Oromiyaa maratti falma farreen mirga namaa waliin wal dura dhaabbachuun godhamuu irratti wareegama lubbuu qaalii baasaa jiras hooggantoonni dhaaba keenyaa dhiibbotaan mana hidhaatti hiraarfamaa jiru. Miseensoo fi deeggartoonni ABO kumaatamaan badii malee hiraarfamaa fi hidhaatti guurramaa jiru. Ajjeechaan lammii Oromiyaa lafa bal'aa irratti gaggeeffamaa jira. Kanaaf ragaan qabatamaan gochaa uummata keenyaa Walloo irratti dhihoo raawwatamee fi kan ammas uummata keenya dhihaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jirudha. Uummanni kaanis akkasumas haala sukkaneessaan ajjeefamaa jiraachuun haala hundi keenya itti of qopheessinu qabnu tahuu akeeka. Ayyaana baranaa kan dabran irraa wanti adda godhu jira. Innis tokkoffaa akkuma jaarraa 19ffaa yeroo uummata Oromiyaa gabroonfatan humnaan alagaa yookaan mootummaa alagaa of gargaarsisanii Oromiyaa cabsan. Ammas mootummaa biyya ollaa fi militaa naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Beenshaangul Gumuz irratti bobbaasanii cabsuuf yaalaa jiru. Lammaffaan ayyaaneffannaa guyyaa gootota Oromiyaa Eebla 15 dhaabbatatti dabballee wareegama abbootii fi haadhotii keenyaa kanneen Caalii Calanqoo fi harka muraa fi harma muraa aannolee cululeessinee yaadatnudha. Akkasumas kan ammaan tana wareegama jiran qalbeeffachuu taha. Dhugaa fi seenaa balleessuun sabicha balleessuun addatti hin ilaalamu. Kanaafuu seenaa kana akka dhalootni qalbeeffatu gadi jabeessinee hubachiifnas. Dhaloonni haaraan galfata haadhotii fi abbootii kan hin nyaatne tahuu hojii agarsiisuu qaba. Kunis haala nama boonsuun itti jiramas. Har'a falma birmadummaaf godhamu keessatti ilmaan Oromiyaa xinnaa guddaan dhiiraa dubartii fi hoogganaa fi hoogganummaan utuu adda hin bahin wareegama lubbuu hidhaa fi qe'ee ofii irraa buqqaafamuu mudachaa jira. Murannoo fi wareegamaan qophii tahuun injifannoo fida. Injifannoon bilisummaa fida. Bilisummaa keenyaaf falmachuun mirgaa fi dirqama dhalootaati. Maayii irratti moohuu keenyaan hin mamnu. ABO'n akkuma aadaa fi amala isaatti mirga lammiilee fi saba keenyaaf murannoon dhaabbatuun dirqama isaa tahuu tolchee dhaaba beekudha. ABO'n filmaata biyyoolessaa fakkeessaa fi dharaa kan ta'e keessatti akka hin hirmaanne uguramuu isaa baree irraa dhaabbatee jira. Qajeelfama qabsoo haala yeroo waliin deemu duukaa bu'oota isaaf yeroo yerootti dabarsaa jira. Kunis itti fufa. Haala fedhe keessatti keessaa fi alatti hojii jaarmaa fardeessuun tokkummaa fi walquba qabeenyaan dantaa lammiilee Oromiyaa fi Oromoo walteeffatee mirga uummattoota biroos kabajuun socho'uun dirqama keenya tahuu tolchinee beekna. Walumaa galatti qajeelfama dhaaba keenyaa hordofaa falma mirga dimokiraasii fi mirgoota uummata maraaf dhaabbachuu itti fufna. Warri alaa hojii dippiloomaasii fi kan biyya keessaas sagalee waliif ta'uun yoom illee caalatti wal irraa eegama. Mirgi kennaa fi badhaasan dhufuu hin jiru. Bakka jirru maratti dirqama dhalootaa haa bahannu. Wareegamni gootota keenya firii kennuu malee lafatti hin hafu. Gootonni keenya bara baraan haa yaadataman. Injifannoon uummata bal'aa adda bilisummaa Oromoo Eebla 15 2021 Finfinnee. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Walabummaa News Network oduu isaatii kanaaf qabanne kanumadha. Sagantaalee hafan waliin turaan dhaamsa kee. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaan guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.